Hordoftoota teenya kabajamoof jaalatamoo har'aa koor maayiniingii irratti deebinee jirra. Viidiyoo koor maayiniingii kutaa lammaffaa har'aa haalan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Turtiin keessan hanga xumuraatti akka Arbor Online School waliin ta'uu anillee asumaan kaleelisi waliin jira. Affeerraa gaarii isiniif yaada. Mee jalqaba irratti karaa miika jedhutti dhaqna. Mii kana bira erga dhufnee booda namni tokko yeroo koor maayiniingii oon godheetiin eegalu imeelicha isaatii yeroo eegalutti jechuudha hangam qabaa ilaaluu ni dandeenya. Fakkeenyaan 3.133 akkas qaba jechuudha. BTCdhaan 102 qaba. Ethereemittiin jijjiirree waan ta'eef kanaaf eenyummaanuu haala salphaa kanaan beekuu danda'a jechuudha. Iddoo kana iddoo maqaa san tuquudhaan I'm not a robot verification kanneen guutuu dandeenya jechuudha. Change nickname jijjiiruu dandeenya, password jijjiiruu dandeenya, asset password jijjiiruu dandeenya, email keenyas jijjiiruu dandeenya jechuudha. Seera fi dambii ittiin bulmaata isaas akkasumas akkaawuntii guutumatti haquu dandeenya. Deebi'ee mootuu keessaa baanee akkaawuntii biraatiin seennee itti deebisuu dandeenya jechuudha. Egaa mee namni tokko akka haarayaatitti yeroo eegalu wantoonni inni hojjechuu qabu maali kan jedhu waliin haa ilaallu. Iddoo maayiniingii jedhu kana dhufnee tuqna. Tolchaatiin hordofaa warroonni galmooftanii haala ittiin eegalinsaa isin dhibellee haala salphaa kanarraa argachuu dandeessu jechuudha. Iddoo maayiniingii jettu tana cuqaasna yookiin immoo ni tuqna. Erga tuqnee booda asitti 1 2 3 4 5 kunneen hunduu qooda garaagaraa qaba. Akkana ta'ee isinitti dhufuu danda'a jechuudha. Gift irra yoo tuqamu, hash rate irra yoo tuqamu, hash card irra yoo tuqamu akkanatti isinitti dhufuu danda'a. Fakkeenya nama tokko affeertan hashii 1.5 lama affeertan 2.10 ta'a 1.5 ida'aa deema jechuudha. 3 affeertan 3.145 4 affeertan 4.2 5 affeertan 5.25 ta'a jechuudha. Akkasumatti itti fufa hash ratein keessan jechuudha. Hash cardiin kun chaatiidha. Chaatii dhaabbaticha wajjin waliin barreessuu dandeessu jechuudha. Yaadaaf gaafii qabdanis kallattumaan barreessanii fi gaafachuu dandeessu chaatii kanarratti. Kan itti aanu immoo mining factor warroottan isin jala galmaa'in akkasumas miseensota keessanis to'achuu dandeessu jechuudha. Kanaa gaditti level 1 irratti jedhama kuni sadarkaa jalqabaa irratti namoonni 5 jalaan galmaa'anii jiran naan jedha. Ada@gmail.com, saba@gmail.com, abda@gmail.com, ahma@gmail.com, ready@gmail.com jedha. Maqaa isaanii guutuu hin mul'isu namoota na jala galmaa'an jechuudha. Isaan keessaa fakkeenya warroonni lamaan amma galmaa'an kunniin yoom galmaa'anii guyyaa 27tti akka faranjootaatti jechuudha. Har'a guyyaan 31 ta'a jechuudha. Akka faranjootaatti har'i 1 Oktoobar 1 guyyaa 27tti galmaa'an jarri kun lamaan garuu maayiniingiin hin eegalleef jechuudha. Aktiiv hin taane isaan kunniin sadanuu aktiiv ta'anii jiranii. Boonasii 100 iddoo kanatti jechuudha 100 kennameefii jira kunoo 100dha. Iddoo kanatti illee 20 kennameefii jira kunoo 20 qaban sadanuu jechuudha aktiividha. Kanaaf isaan lameen kunis maal godhuu qaban jechuudha. Gara iddoo maayining jettu kana dhaquudhaan koor kana eegalchiisuu qaban jechuudha. Kooriin kun eegalchiisuu barbaaddaa jedhee gaafata inni waan ta'eef yeroo isaan eegalchiisanitti kallattumaan asitti isaanillee 100 kennaa asitti 20 asitti 100 asitti 20 kennaaf jechuudha. Yeroo sanitti 20 kana aanallee asitti 60 taati. Contributoriin kun 60 naaf ta'a jechuudha. Already namoota 5 galmaan kun asitti 5 jedhee naaf kaa'ee jira jechuudha iddoo kanatti. Kanaaf warroonni galmooftanis akka eegalchiistan akkasuma level 2 irratti immoo namni meeqa akka galmaa'e warroonni an affeere sun nama meeqa akka affeeran hin hima jechuudha. Asitti garuu homaa hin affeerre jedhaa jira zeeroodha. Kanaaf itti aana as biratti mee haa dhufnu maayining kan jedhu irraa haa dhufnu amma. Maayining kan jedhu kanarra yoo dhufnu sa'aatii tokko keessatti jechuun ana as biratti daqiiqaa 9 keessatti meeqa naa kenna. Koorii yookiin immoo maayining koorii lakkaa'u tana gara 0.00072 lama naa kenna jechuudha. Isa kana naa kenna kun yeroo tokkotti. Inni kun 14tu jira iddoo kana amma bilookii 14 bilookii 150 yoo ta'e diimaa isinitti ibsaa hin lakkaa'u jechuudha. Diimaa wanni isinitti ibsa dhiifama hin lakkaa'u. Maal godhuu qabdanii gadi tuquudhaan iddoo kana risiif tuquudhaan asirratti akka isinii dabalamaa deemu taasisuu qabdan jechuudha. Sa'a 24 keessatti yeroo takkas yeroo lamas kiyya yeroo lama hanga yeroo lamaatti guutuu danda'a waan ta'eef sa'a 24 keessatti iddoo kana dhufeetiin ni tuqa.
saa 12 keessatti ni tuqa. Yeroodhuma yaadadhe tuqa. Yeroo yaadattanitti yeroo kamuu tuquu dandeettan. Online ni seentu iddoo kana ni tuqtu. Akkuma cuqaastaniin asitti isinii dabalaa deema jechuudha. Fakkeenya 3 tuqaa 1 3 3 duwwaa 7 3 5 4 5 jedhami. Yoggaan amma kana tuqu ilaala isii tan itti naa dabala jechuudha. 0.01 duwwaa 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 8 duwwaa 9 tokko kan jedhu itti naa dabala. Egaa amma yeroo an tuqu. Egaa 3 tuqaa 1 4 3 jedhee ol dabalee jira jechuudha. Kun dabalamee jira. Tokko yoo duraa asin jirre as yoo duraa 3 tuqaa duwwaa 3 ka ture amma 3 tuqaa 1 4 ta'ee jira jechuudha. Inni kun walitti dabalamee deemeetiin kooriin kun gatiin isaa isaatiin baane waan ta'eef gaafa gatiin koorii kanaa ba'ee kooriin kun meeqa akka inni ta'e immoo gaafsan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa hordoftoota viidiyoo kanaa kabajamoof jaalatamoo haala kanaan koorii keessa walitti qabachuudhaan koorii kana kuufachuudhaan borummoo sadarkaa kooriin kun gaafa gara kaaraansiitti akka biitkoinii fakkeenya jijjiiramee gatiin koorii tokkoo bahe hangam akka qabnu gaafsan tilmaamuun nama hin rakkisu jechuudha. Fakkeenya biitkoiniin tokko qarshii miliyoona 2 Itoophiyaa jechuudha yeroo ammaatitti kooriin tokko immoo meeqa ta'a laata kan jedhu gaafsan bal'inaanis kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa as biratti immoo kan argitame receipt hash kan jedhu kana bira yoo dhufne ilaallu iddoo kana tuquudhaan yeroo ilaallu receipt hashiin kun maali? Hashiin kun immootu eessaa dhufe kan jedhu waliin ilaaluu dandeenya jechuudha. Kun amma wanaa dhufte odoo isin taasisaa jiru fudhadhee jira jechuudha. Hashii takka fakkeenya asitti maal jedha Twitter account Khalil Arab jedha. Twitterii hin qaba. As biratti immoo garagadaan receipt hash jedha ammallee. Akkasumas 10k hashii ni argattedha. Participatingii yookiin immoo hirmaannaa gootuun naan jedhaa jira jechuudha. Egaa hordoftoota teennaa kabajamoof jaalatamoo haala kanaan sirreeffachuu dandeenya. Haala kanaan aktiif godhanneetiin hojii keenya guyyaa guyyaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Yeroo milkii yeroo gaarii akka isiniif tahuu hawwii fi abdii kooti. Bakka jirtanitti nageenyi rabbanaa isin waliin haa ta'u. Koor tuquudhaan deemtanii galmaa'uudhaan amma tana hojii eegalaa isiniin jedha. Affeerraa yookiin mootu namoota biraa affeeruu barbaaddan iddoo maayin jettu tana maayining faaktar tuqxanii maayin tana ni tuqxu. Ergasii tuqxanii booda kooppii URL kan jedhu kana tuquudhaan kallattumaan isii tana gad tuqxanii kooppii successful jedhee jira. Nama barbaaddan saniif dhaqxaniitiin paste gootanii ergitan jechuudha. Haala kanaan nama affeerraa ofii keessanillee maayiningii guyyaa guyyaadhaan maayin godhaatii fudhadhaa. Kooriin gaafa gatiin isaa bahe immoo booda ittiin seenuuf ta'u waan ta'eef yeroo milkii isiniif haa taatu. Horaa bulaa deebanaa yeroo gaarii isiniif hawwaa nagaa keessa oolaa. An Khalil ture Arbor Online School irraa.